Shamarri kushiinaa madaamii keessa sa'a 24 dhaabbattan jirtu የመዳም ቅመሞቼ ከመነ መዳሚ ቁልቁሌሰተን ጅርቱ የመዳም ቅመሞቼ ከንፈተ መዳሚ ገልገላ ገነማ ከንጆሌሽ ያባ መናሽ ወልት ቀባቴ ከሚጭተኒ ተኩስተን ጅርቱ ጅራ የወጀተን ሀርከባሳ ጅርቱ ጅራ አዝራ ጀዳ አማ ኤርገ ጅራተኒ አሰበሰበማ ዋን ኢሲን ፈየዱ ቪዲዮ ከነ ኬሰ ኒ አርገቱ ቪዲዮ ከነ ሀንገ ዱማቲቲ hordofatin injen ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba eegaa ka kushiina madaamii keessa oduma dhaabbadhu immoo isinis yaadadhenna fiigee dhufee isiniin jedha amma waa tokko obboleettii keenya tokkotu gaafii keessan na gaafate gaafiin ishiitis maal jedha seetanii ani hiriyaa tokko nan ol baree erga ol baree immoo maal jedhee gaafii naa dhiyeessee erga biyyaa baate waggaa meeqa naan jedhee maal hojjetatte naan jedhee mana bitattee maal godhattee bajaajii bitattee naan jedhee na gaafate ani immoo kan hundas hin godhanne garuu mana bitee jiran jedheen maqaa eenyutiin bitatte maqaa keetii immoo maqaa maatii keetiitiin jedhee na gaafate lakki maqaa maatii kootiin jira jedheen deebiseefi amma daftee gara maqaa keetti jijjiirrachuu qabdaa naan jedhee jecha kana mee maal jettee naa ibsitaa jette ka askootaam egaa as keessatti jechuudha shamarran keenya wanni beekuu qabdanii biyya arabaa kan dhuftanii nama gargaaruuf yoo nama gargaartanis nama kam akka gargaartanii fi eenyu akka gargaartan adda baaftanii sirriitti beekuu qabdu. Okay, isarraa kanaaf immoo nama tokko jireenya keessan keessa dhufu yoo barbaade nama akkamii akka ta'e adda baastanii beekuu qabdu. Nama san hin beekne taanaan jireenya keessan isinitti taphatee biyya arabaatitti isin hambisee ofiisaatti jiruusaa akka ijaarratu kana beeka. Ijoollee baay'een illee wanti akkanaa sirriitti irra gahee jira jechuudha. As keessatti viidiyoo kana keessatti biyya ormaa dhufuun kee nama tokko online irraan barattee yookaan jaalattee isaa mana ijaaruuf miti jechuudha. Jireenya mataa keetii fi jireenya maatii keetiitti jijjiiruu dhufte. Kan heerumtee dhuftes yoo ta'e jireenya maatii ijoollee kee kan abbaa manaa kee walumatti qabaadha yoo inni abbaan manaa kee sun nama gaarii ta'e walumaa walitti ol jijjiiruudha wal gargaaranii inni sachi hojjetee ati asii hojjettee olitti mattanii wanta walitti dhufe san immoo bakka tokkotti walitti ijaartanii atis gara biyyaa deebite wajjin jiraachuudha malee atasitti ashkara taatee inni achitti algaa irratti ciisee qallabuu miti jechuudha walumaa galatti so wanni nani jechuu barbaade asumarraanii jalqaba irratti gaafa biyya ormaa hojjettu eenyuun kasii wajjin hojjetan jiru ganama obboroo gizee alaarmin dhiyyu odoo irrimni sitti jiru dammaxxee sa'aatii meeqatti kaatabeetta halkan sa'aatii 4 akka Itoophiyaa sa'aatii 10 jechuudha akka Itoophiyaa sa'aatii 11 jechuudha mana arabaatitti kan irrimni ka'amu jechuudha yeroo sani yoo alaarmin dhiyyitu rifattee kan uttaaltu akkasumas immoo akka tasaa irrimni siin badee daqiiqaa 30 dabarsitee kan madaamin sitti dhiyyitu ijoollee baay'eetu jira gaafa sani isa santu dhufee sin wajjin rakkatee hojjete akkasumas immoo qorra san keessa kaatee gizee hojii fiigichaan hojjettu san isa santu dhufee si wajjin hojjete immoo dadhabee osoo hin jedhin galgalaa ganama yeroo hojjettu eenyuun si wajjin hojjenne jechuudha abbaa fedhe haa ta'u jechuudha biyya arabaa warroonni hojjettan gubaa meeqa dandeechanii ifannaa meeqa dandeechanii asitti kophaa keechan hojjechaa jirtu nama kamiyyuu jaalala nam bita jettee hin yaadin jaalalli waa baay'ee nama godha jaalalli akkas nama godha yoo jaalala ta'e hoo inni hoo isaaf jaalalaa miti inni achi taa'ee kana godhi jedhee kan maallaqa sirraa guuru isaaf jaalalaa miti siniif haa galu aga fedhillee jaalala isaa qabaattan jiruu keessan guutumaan guututti jireenya keessan gara isaa dabarsuu hin yaadinaa jechuudha of ta'aati jiraadha amma ijoollee baay'een maal ta'aa jiru biyya ormaatitti nama tokko online hin jaalatu nama san mindaa waggaa 2 mindaa waggaa 3 nama sanitti ni ergu jechuudha gaafa ergan inni immoo birrii san itti fayyadamee daddafee waan tokkoon godhatee sanin booda ishii kaadee kan biyya keechaa ashee tafuudha ati immoo umuriin waggaa 3 hojjettee maallaqa isaa ergite suni umurii keetii irratti dabala malee umurii keetii irraa gadi hin qannisu jechuudha umuriin kee umurii irratti dabalaa deema jechuudha umurii kee gaafa umuriin kee sirraa deeme biyya ormaatitti waggaa 10 waggaa 15 ijoollee hojjetantu jira waggaa kana hunda hojjetatanii kanumaa hin qabne kan harka duwwaa galantu jira maal jette afaan amaaratiin naggeeffadha obboleettiin teenya takka Dubaay waggaa 16 taa'e jette dhugaan sinitti waggaa 16
jechuun guyyaa 16 isinitti faga maaliif seetan kana jechuun biyya ormaatiin sobatu nu miidhaa jira keessattuu jechuudha nama nun jaalanne tokko iddoo kennu nama boru nuuf hin taane tokko iddoo kennineet isarratti maallaqa ergina inni galgalaa ganama suma janajjana sababbiin isaa karaalee maal akka jedhee si taasa'uu barbaadu maal yoon jedheen amansiisa jedhee karaalee itti si amansiisu yaadaa oola jechuudha karaalee san galgalli yoo geeche immoo itti si amansiisa ati immoo jiini yaa ga'u jettee madaamii teetirraa maallaqa fuutee irratti ergitaa jechuudha inni immoo jiruu ofii achiin ittiin ijaarrata baay'een immoo biyya keessatti maal jedhu kan asitti umurii waggaa 15 ijoollee as ta'anii asii galan maal jedhu jaartii maaliin goona sin jedhu gaafa asii galtan jaartii nuun jedhu kana beekadhaati ijoolleen keenya osoo biyya ormaa keessa hin turin odoo maallaqa keessanitti hin taphatin waan hojjetattan walitti qabattanii gara biyya abbaa keessanii galtanii nama si fakkaatu wajjin gabaree lafa qotee jiraatu isa magaalaa keessa jiraatu osoo hin taane gabaree magaalaa hin beekne gabaree janajjanaa hin beekne ilma gabaree kan baadiyyaatti guddate omaan beekne tokkotti heerumtanii fiddanii magaalaatti galchitanii hojii barsiiftanii wajjin jiruu jiraachuu ni dandeessu dirqama onlaayinii irra teechanii kan filatee dibatee maallaqa keessan sinirraa guuru suuraa ofii iddoo babbareedaaf iddoo filatamaa deemee ka'ee sinii ergu maallaqa sin asitti ergitan uffata isaa akka barbaadetti uffatee bitatee fataa jedhee sinii ergu suuraa sun maal sinii godha bareedni nama sanii maal sinii godha omaa siniif hin godhu bareeda dhixxanii hin dhuddani jechuudha abbaa manni hiriyyaa akkanaa bareedan qabadhe hiriyyaa akkana qoy eenyuun bareeda fuudhee namni bareeda fuudhee biyyaa ol ta'e ni jira namni bareedatti heerume biyyaa ol ta'e ni jira hin jiru jechuudha kanaaf yeroo keessan odoo hin gubiin maallaqa keessan odoo hin balleechin hojjettanii waan manaa baataniif kaayyoo manaas hin baaseef kan galgalaa ganama gubattan kana hundumaayyuu bakka tokkotti maallaqa keessan kan oggaa lamaatu bar nama jijjiira yoo karoora maallaqni oggaa lamaa yoo baduu baate maaragaan qaban nama jijjiira jechuudha karoora yoo deeman oggaa biyya arabaa hojjette jechuun jireenyi gahaadha jechuudha oggaan sinitti maallaqni baduu baate maallaqa waggaa 4 karoorarra godhan taanan gahaadha jechuudha biyya arabaa niif galee kanaaf wantoota hojjettan keessatti karoora baasaa nama argitan jaalanne jettanii booda sinirraa nyaate hin maraatina jechuudha ijoollee baay'een gara maraatutti jijjiiramaa jirtu sammuun waca madaamii deebi'ee gaafa maallaqa waggaa 3 waggaa 4 nyaatamte gara maraatutti jeebitaa jechuudha kanaaf janajjanaa onlaayinii irraa jaalanne jettanii maallaqa keessan ni baastu taanan yoomillee biyya arabaati hin galtanii yoomillee jireenya hin ijaarratanii indoo mana madaamitii baddanii asitti immoo duriyya isinitti taphataa jiruun keessan umuriin keessan yookaan biyya ormaa keessatti jiruu gaariin jiraattan yookaan biyya galtanii jiruu gaariin jiraattan bilaasha baddu gaafa asiillee galtu yoo ati waa qabatte jechuudha maatiin kee hawaasni kee kan si jaalatu hawaasni kee kalecha maatiin kee kalecha si eebbisee si gaggeessisuun gaafa biyya kana waan gaarii hojjettee galte jechuudha maatii kee birattis hawaasa naannoo kee birattis kan jaalatamtee fudhatamtu jechuudha gaafa asitti waan gaarii hojjettee waan hojjette san waan gurra qabu hojjettee asii galte maatii kee birattillee gurra qabdaa jaalalaan si simatu jechuudha galee miti kan itti fayyadame ni fayyadama mana kana like share gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna hanga viidiyoo biraatti walitti deemuutti turtii gaarii isiniif haa ta'u ciao bye bye